namni akka bakka guddaa gahuusa. Maaf gammadu viidiyoo tana like share godha. Kampanii kiyyaa fi kampanii UDC jedhamu kampanii biyya kana keessatti guddaa United Development Company waliin agreement godhuuf hin deema. Salaamu alaikum daawwattoota kiyya kabajamoo akkam jirtu nagaa keessaniin fayyaadha. Namni milkaa'ina namaatti gammadu, namni gammachuu namaatti gammadu, namni akka bakka guddaa gahuusa. Maaf gammadu viidiyoo tana like share godha. Kampanii inni badadajee isiniif himee ture kampanii keessan xumureen ture biiroo kiyyaa waan hunda booda kan isin agarsiisu ta'a. Amma immoo kampanii kiyyaa fi kampanii UDC jedhamu kampanii biyya kana keessatti guddaa UDC jechuun United Development Company waliin agreement godhuuf hin deema. Akkuma argaa jirtan kuni ruksaa kiyya jechuudha biyya Qatar keessatti. Kuni sijini tijaarii jedhama. Kuni kadmashaa jedhama. Kuni kafaltii rusuma biyya kanaati. Kuni ID kiyyaa jechuudha. Kuni ID kafiila kiyyaati. Akkasii har'a kampanii guddaa biyya kana keessatti argamu maqaan isaa UDC jedhamu United Development Company kan jedhamu waliin agreementii godhee qaxxitaa biyya keenya irraa hojjettoota fidee isaaf kennuuf hin deemu. Biyya keenya irraa hojjettoota ni fidaa isaaf itti rakkabu. Agreementii waliin godhuu deemnaa akka gartee naaf milkaa'u du'aa naa godha. Interview godhuuf hin deemaa yoo gartee interview kiyyatti gammadan kampanii kiyyaaf isaan agreementii waliin goonaa hojjettoota nama fidu narraa fudhatan amma gaa qaxxitaa interview godhuuf hin deemaa yoo dhibbaa dhibbatti interview kana kan darbu ta'e kampaniin kiyya Ardin Najjaashii jedhama akkuma argaa jirtan. Akkuma argaa jirtan kampaniin kiyya maqaan isaa Ardul Najjaashii jedha. Ardul Najjaashii jechuun maqaa seenaati. Maqaa Itoophiyaa keessatti bakka guddaa qabu. Maqaa gartee rabbiin beeku, sahaabonni beeku, seenaa biyyoota Arabaatii fi biyyoonni keenyallee biyyoonni addunyaallee maqaa beeku jechuudha Ardul Najjaashiin. Maqaa kanaan kampanii banadhee jira biyya Qatar keessatti. Kampanii kiyyaa fi kampanii UDC United Development Company waliin agreementii godhuuf hin deemaa. Namni milkaa'ina namaa gammadan, namni gammachuu namaa feetan har'a share godhaa, like godhaa, du'aayin na cinaa dhaabbadhaan isin hin ja'a. Waan irra gahe kan isin beeksisu ta'a. Galatooma.